gaja. Kana ma dubbiste inji jiramtu isa dubbisurraa moo beekumsa norattu. Otherwise your idea is very best. Uga waan baay'ee na barsiiste. Seenaa waraana addunyaa afuraffaan tureeraayi. Ati kitaaba dubbistun kanaaf siin galum. Waan si dhibu seenaan waraana addunyaa afuraffaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1845 goloobameedha. Busy up to Ertra is 1,000 kilometers and 2 finger up finger and 3 fingers. Kasachuun maal jechuudha? Fageenyi Eertiraa fi Ingilizii gidduu jiru kiiloomeetira 1,000 fi taakkuu 2 fi 3 jechuudha. Taakkuu 2 fi 3. Akka suphattee makka jecha deemu malee jiru. Waa beekumsaa maalitti beektu? Nandi is total is graduated faranjiin. Beekumsi gara guddinaatti nama oofa. Negara, Kami Fayarat, Fayyaakeetii Negara, akkam nagaadha. Fayyaa. Negara jireenya akkam? Gaariidha akkam. Maa akkam jajjabaattaa? Jirra. Maa mul'atoo? Jirra. Waan itti gurtee haatu mimma sabna galii ol qabdee hafe? Maal siideti? Kun akkuma maxaafa sitti hin fakkaatin. Maxaafa saayikoloojistii jechuudha. Maxaafa akkamii? Maxaafa saayikoloojii? Maxaafa saayikoloojii. Waan si dhibu jechuudha. Waa'ee beekumsaa kana akkaataa inni itti ibsu si dhiba. Dhugaa amma sila gana man dubbisaa ture. Amma yoo gara man jalqabe amma lammansee walakkaan geeffiteera. Naa waa'ee beekumsaa irratti maadha sitti fakkaata. If your mind is upgrow is your mind is fast. Kana jechuun maa jechuudha? Afaan keenyatti gaafa eegama jechuudha. Gaafa maxaafa dubbistu dandeettiin sammuu kee waa yaadachuun isaa baay'ee salphisa. Hiikalamini? Macaafni kun maal? Sagana moo kiisi sagana dubbiste jechuun seenaa addunyaa maxaafa seenaa addunyaa kana harka keessa galfatte jechuudha. Keessumaa Harka keessa galfatte moo sammuu keessa galfatte? Sanuma maal harkatti baacha sammuutti yoo baatte baqa lammansaa kiloos daapoo ol godha. Hiikalamini? Keessumaa jechuudha waa'ee seenaa addunyaa kana akkasitti jechuudha kukkutee lafa ka'a. Waan si dhibu seenaa waraana addunyaa tokkoffaa, seenaa waraana addunyaa lammaffaa, seenaa waraana addunyaa sadaffaa waan si dhibu akkasumallee jechuudha seenaa waraana addunyaa afuraffaa of keessatti qabata. Ilaa bakka kana dubbiste jechuun addunyaa maqaan seenaa jechuudha harka irratti baattee deemte jechuudha. Seenaa waraana addunyaa afuraffaan tureeraayi. Ati kitaaba dubbistun kanaaf siin galum. Waan si dhibu seenaan waraana addunyaa afuraffaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1845 goloobameedha. Waan si dhibu garuu waan si gaddisiisu keessa Itoophiyaa waraana sanatti hirmaatteetti jedhama. Garuu immoo waan si dhibu Eertiraan nama dhibduu gara jabeennise. Maal goote immoo? Waan si dhibu jechuudha. Bara waraana addunyaa tokkoffaa keessatti Ingiliziin koloneeffatte gochiseen Ingilizii irratti raawwatte horiin iyyuu mini namiyyuu nama irratti raawwatu. Maal goote? Keessumaa waan si dhibu jechuudha. Albuudota dhedheedhii biyyicha keessatti argamu akkasumallee albuudota affeelamoo jechuudha. Isa kaan affeelsistee isa kaan dheedhii masaa jechuudha. Uummata Ingilizii dugdatti baachiftee Eertiraatti argisiisaa turte. Taa immoo yaadi gaala hamma makka ulfaatu. Eertiraa fi Ingiliziin gidduu fageenya isaa madaaluun sin dhibu. Haa ta'u baay'ee haasofte, baay'ee dubbistes, baay'ee barte. Eessa kanatti deebina? Fageenya Eertiraa fi Ingilizii gidduu jiru hagam ta'a?
Dubbisteetoo nyaatteetoo. Gaaffii gaarii gaafatte la. Yeroo baay'ee gaaffii akkasii namoota baay'ee hayyuu fi kitaabota baay'ee dubbisantu gaafatama. Kanaafatti gaaffiin dogoggorre jechuudha. Yeroo darbe waa'ee kana dubbisan ture. Maxaafa mata dureen isaa maal jedhudha? The length of English up to Ertra is 1,000 kilometer and two finger up finger and three fingers. Kasachuun maal jechuudha? Fageenyi Eertiraa fi Ingilizii gidduu jiru kiiloomeetira 1,000 fi taakkuu 2 fi quba 3 jechuudha. Taakkuu 2 fi quba 3. Ati haasaan si keessaa gannameen namuu wanti dubbisi namaan galu sammuu namaa joonji nama macheessita. Lafanna kun qaba. Jari mee nagaan ol. Really, it is very really. Magaaja. Kana maa dubbiste hin jijjiiramtu isa dubbisurraa moo beekumsaan horattu. Bara keetti nama taata. Learning, try learning. Zara Oromoo learning. How old are you? Evening up to afternoon. Kamina gageti. Ano nagaa ko dakkamati mbadde ofi. Maal balla? Sammuu qallabaa olla. Hin agartu. Macaafa bakka. Yeroo matti teenyee mul'annu dhameera. Sammuu makana qallabaa olla. An keessan immoo raajiidha. Barani garaa qallabuu dadhabne keessatti sammuu qallabaa jirtu bara. Exactly. It is very underwrapped. Bakka yaaduma gaarii osofta. Waa'ee nama sirriitti keessa galtee sirriimatti sii gala. Igala anamma kana matsaafota kana lamaan jalqabe sa'aatii 2 gidduutti hunda jechuudha. Jalqaba hamma dhumaatti keessa bade. Wansi dhibu matsaafi kun waa'ee milkaa'inaa hin haasa'u. Hamba lammuu bu'ee masitti dubbata malee. Maal jedhe sitti fakkaate? Beekan addunyaa tokko waa'ee milkaa'inaa as keessatti gaafa barreessu maal jedhe sitti fakkaate? Eenyu ture maqaan isaa? Na yaadadde iyyuudha. Arsebinger jedhama la. Beekan ture jechuudha. Addunyaa kana milkaa'uu yoo barbaadeedha. Fiigin taa'in jedha. Giruu gaafa fiidduudha. Hamma kiiloomeetira 10 fiigi. Sira kiristaanaa immoo itti dhiisii mataa yoo karra gadin jedha. Baay'ee dubbisteetta. Dubbisuun hin barbaachisu. Ati iddoo uummata miliyoona 60 dubbisteetta. Yes, underline thanks. Bakka akka kanadha. Namoonni akka kee ko hayyuu isaanii jajjabeeffatan badaan mul'atan beekta. Nummuu namoota nu jajjabeessan namni beekumsa keenya kanatti. Maal jajjabaattee duuti. Dhaloota irratti hojjechuun barbaanna. Dhaloonni garuu karaa irratti nu dhiisee. Nuyi hayyummaa keenya kana qabannee dhaloota irratti investiment under plan gochuu yaanna beekta. Dhaloota irratti hojjechuu yaanna. Garuu maal godhu garuu nu dhiisanii manuu bira darbu. Dhaloonni seera akka keessa muusaa qalbiinsaa banamamin. Garuu mee dhugaa waa'ee nabashootaa kun sinna banii dhugaa. Ana waa'een isaa hin dhibu. Maal godhan immoo isaanii? Eeggatti beektaa macaafa tokkoon dubbisa beektaa. The philosophy of Habashaa attending macaafa jedhu tokkoon dubbisa. Biyyi Washington DC jedhamtu kuni Hendisi jechi jedhamtu sun iyyuu Atsee Teediroos yookiin Hendisitti himti sun iyyuu Teediroos waan jettu irraa dhufte jedhu. Garuu saayinsiin hin mirkaneessine beektaa. Qosta bu'aati mee yoo si dhaggeeffatan ganaa waan baay'ee haasoftaan hojii qaban an deema. Please watch me. Na dhaggeeffadhu. Lakkanoo yeroo oduun qabu. Watch me na dhaggeeffadhu kaa. Waa'ee seenaa isaa waraana addunyaa sadaffaa keessaa waan dabala. Darbe. Akkuma akkas uffattee makka jecha deemu malee jiru. Waa beekumsaa maalitti beektu? Nandi is total is graduated faranjiin. Beekumsi gara guddinaatti nama oofa. Waa beekumsaa maalitti beektu? Learning, try learning. The Oromo ambition. Learning.
Wanti baraatu jirti jira. Silas hojiin adabsitee hojiin adabsiftee turte amma as jirti. Yoo sen namamte lammatan naa badhu kana darbuun qaba malee. Lama na adabsuuf deemti buun qaba sen namamte. Dhaga'u. Oh, otherwise come back to me. Please calm down. Once it makotu duga. Maalo arras kaleessa waan nagoote beekta maalo nagaa baay'een kee duuba marattee nan nama laachuu. Afternoon, you come back. Welcome back to come after my dialogue. Kutumi duga wen sitima. Aduu kanaan immoo dhadhaa firiijii keessaa beena fakkeessuuf jettaati. Lakki ani kula galaana beekumsaa keessa keenya jiruuni keessa hongee wallaalummaan rukutame kana beekumsaan si jiisuu fedhee malee waan biraan kutu duga yeroo kana si bokkoosu taa'e. Duga sin bokkoosu. Lafattaa sa'u mannaa sumattaa sa'u wayyadhani. Mee xiqqoon si bukkee taaka. Please down up on this. Please. Isaan faartaa. Kilaasiitti nu faaraanoo atammayyuu as taarta dhagaama bu'uuraa taate kan. Maal dhagaa bu'uuraa taate? Dhalootaaf dhagaa bu'uuraa beekumsaan kaa jira. Siigala. Haa dhufe dhugaa waa'ee kilaasii gaafa haasoftuti macaafa Niikolaas Albertoon barreesse tokko yaadadde beektaa. Maal jedha sitti fakkaate? Student is which go to class must be on his time jedha. Siigala amma kana gaafa dubbistu maal jechuu isaa beektaa? Barataan tokko gaafa baratu yeroodhaan mana barumsaa deemuu qaba jedha. Kun immoo akka beektoota warra hayyuun kitaabota gala gaggashee dubbisaniitti ittiksi barataa tokko naa kanuma keessa gogguuti dhugaa. Maaloo haasaan kee osoo giddan qabu maali? Isu dhugaa jettee akkasuma hin jedhin. Yoo baraterraa koo beekumsa fudhachuun koo bilchina tokkodha. Lakki kun barnoota waan naa kennaa haruun qabu. Isi kaa'e maali? Maaloo beelee jira kilaasiitiin baara maaloo nan deemaan. Isee galgala dubbisa tokkoon sitti hima beektaa? Lakki. Maali gaa'e? Lakki ankee waan dhumu haasaan kee. Please. You must tell me. Akki dhaloota nana beekumsa jiru dhaqee hin gadhiin. Har'a kan beekumsa jiru dhaqee gadhiin. Orgati si gammachiisa. Akkami? Mana bijira. Ati bakka kitaaba kana baatteen deemin quba keessa sin jedhamte. Turu gaarii dha yaadeen himan. Namni kun waan guddaa sirraa jecha guddaa sirraa gaafate kana baattee deemte. Iyyume bagay dhufte waan tokko teenye diskas waliin goona. Diskas waan goonuuf meeqottu mee asumatti hirkannee illee haasofna. Maal immoo diskas goona? Amma kanan si barbaadeef waan baranne irraa galaana beekumsa irraa sirriitti dhangalaasuu barbaadeen beektaa isaan dubbisirra seenaawwan addunyaa kana fa'a seenaawwan Itoophiyaa kana fa'a wantoota dubbisne keessaa galaana beekumsa walitti dhangalaasna jedhin sii galamni waan si dhibu waa'ee seenaa Itoophiyaa fa'a dubbisaan oole beektaa si dhiba ammoo waa'ee Waashingitee dirroosoo jechuudha sii gala kana beektaa uummata kamit akkas jedhame jechi Hindisee dirroosirraa waan dhufeef. Siikala manire kan ammoo otherwise sirriitti ilaaluu qabna. Kan biraa ammoo waa'ee amma biyyoota jiran kana yoo fudhatte duruma iyyuu kan isaanii ture jedhanii dubbatu beektaa. Amma akka dhugaatee garuu hin beeknu beektaa. Waan kana akkanatti haasofte akka namoota biraatti akkatti haasoftu hin barbaadu. Seenaan haasaa jirtuu fi wanti biyya keenya akkas ta'aa jiru waa wal argaa jiru. Seenaa biyya keenya kana beekuudhaafati ganaa ammayyuu kitaaba biraa dubbisuu si barbaada. Malee waan itti haasoftuu fi akkuma natti hin himte garuu akka nama biraatti hin himne waan si ajaa'ibu. Maali kun akkuma maal beekumsa dhoositeetti moo waa Itoophiyaa maal beekte misti faanatti hime seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa waan beeke jedhu natti hime ani yeroon dan dubbisaa oola kanaafin akkasitti haasaa. Wanti na ajaa'ibu tokko yookaan kanarra akkasitti baatanii deemanii
kaaratti nama qabdee nama dhiphisuu kanaani waan itti beekaa yookaan nama baay'ee dubbise akkasitti waan yaaddu wayii natti fakkaata. Garuu kana minnoo seenaa biyya keenyaa keessatti achuma as dhufa ijaarama biyya keenya yoo fudhanne aduwaarraa jalqabnee lola xaaliyaalirraa yeroo kaanu baroota baay'ee aduwaan kan nama tokko yookaan saba tokkoon hoogganamaa ture. Garuu kan si ajaa'ibu uummanni keenya maal godhe? Seenaa kana isaanumaaf kennee saba tokkoof dhiise. Garuu olaantummaa achi keessatti jiraanota 11 keessaa jiraanni 9 Oromoo akka ta'e hin beektaa seenaa kana? Wanta akkasii jiramu. Jiraanni 9 Oromoon. Amma fakkeenyaaf goonni keenya bisaa addunyaa maal jedhe? Namni seenaa isaa hin beekne bishaan gabatee irraati gara argetti jallataa. Kanaaf dhaloonni keenya abbaan argee akkamittiin luugamu nutti kaayee gara barbaadetti nu oofu. Maaliif seenaan barattan? Maaf seenaan dubbistan? Seenaa keenya eenyuun nuuf hima? Nuti ofiin himnu yookaan ofiin falmannu taanaan kan balaa zallaqaa keltu. Goota keenya caalumni kan Oromummaa isaa bakkee baase. Otherwise actually you're right. Kanaaf keessumaa waa'ee siidaa dabalee sana. Kanaaf wantoota kana fakkaatan jiru kan dhokatanii jiran. Fakkeenyaaf amma alaabaa Itoophiyaa kana kan duwwaadha nu tasfide jedhanii warra kan dhaadatan jiru. Garuu noo akkanamin Abdiisaa Agaan Jeneraal Abdiisaa Agaan biyya British Abdiisaa naasa Jarmanitti argite yeroo lolcha harta keessatti akka iddoo adda addaatti yeroo injifate yeroo jalqabaadhaaf magaalaa Berliin keessatti alaabaa Itoophiyaa fi alaabaa Berliin kan dhaabse Abdiisaa mini. Yes. Kanaaf seenaa dubbisaa seenaa beekaa kana malee Abbee Biqilaa mini kan miila qullaa fiigee seenaa kan addunyaatti Itoophiyaan jira kan jedhamte saba gurraachi Itoophiyaan jirti jedhamee kan beekse alaabaa ishee ol kaasee yeroo jalqaba Abbee Biqilaa mini. Otherwise you're right. Kanaaf isin seenaa beekaa seenaa dubbisaa callistanii miti kanaa softan. Garuu kanan jedhan akka koo matsaafa baattee hundi dubbisaa akka dubbisteeti. Naannoo keessa deemanii akkatti nama dhiphisaa ooluu mini beekumsi jechuun. Profeesar Miratuu Shaanqoo gaafa kitaaba isaa beekuun foormulaa qabu jedhee gaafa barreesse keessatti dhaloonni kun akka inni of hubatu barbaade. Of beekuun foormulaa ati of beekuu barbaannaan of beekuun sumatu gaadha waa'ee kee malee nama biraa bakkeerra wanti si barbaachisuuf hin qabu. Yookaan kitaaba kana gootatu si hin barbaachisu. Manuma teesseeti kitaaba dubbistee seenaa rifeensi gootee abbaan argee kamittiin seenaa abbaa argee kamittiin inni lallabdati. Kan kee dubbadhu malee of beekati. Of beekuun dirqama. Waan hin barroomne waan hin dubbanne waan seenaa ma hin jirre fuutee hin haasa'in. Kan dhaloota keessee dhaloonni bormaan sirraa barata. Kana sirraa bara anaan wanti na ajaa'ibu tokko dhaloonni seenaa kitaaba baallee tokko tun dubbisin akka beekaaf godheetu beekaa of fakkeesseetu of dhiibeetu deema karaa kana. Kanis beekus isaa kan dubbatus isaa kan waan hundumaa godhus isaa beekaa of fakkeessaa xiinxalaa siyaasaa of godhee seenaa uummata bal'aa kana uummata Oromoo kana gaafattee jechi tokko nama deebisuu hin dandeenyetu akkas ta'u dhiibeetu waa'ee isaa utuu hin beekin akkas ta'u of qaba dhaloota akkasiin asiin gaddeebi'aa of baraame yoom of bartu. You're right. Otherwise your idea is very best. Uga waan baay'ee na barsiiste. Lakkaa beekumsa jechuun kitaaba 2-3 harka quba keessa kaa'anii karaarraa odeessaa ooluu miti lakkaa. Beekumsa jechuun sammuu ofiitti jireenya ofii irratti wantoota nuyi hawaasa keessatti calaqqisiifnuu fi eenyummaa ofii beekuurraa eegalla lakkaa. I understanding you next year. It is close.